Tole, viidiyoon keenya har'aa immoo kan torbe darbe irraa fi bireekara buluukii fi rejection blookiidha. Kan hubachuu qabdan asirratti garaagarummaa isaan gidduu jiru hubachuun dirqama keessanii jechuudha. Maaliif yeroo darbe fair value gaappii fi inversion fair value gaappii garaagarummaa isaanii ilaallee turre. Akkasumas illee akkamitti akka isaan hojjetanii fi amala isaan qaban ilaallee turre jechuudha. Garaagarummaa isaanii gargar hin baafanne taanaanii akkasuma yeroo isin baay'ee jettan seelii yerootti ta'uu jira. Akkasumas illee yeroo isin seelii jettan illee baay'ee yerootti ta'uu jira jechuudha. Yeroon akkas hin jedhu fair value gaappiin amala maalii qaba jennee turreyyuu kaandilii sadii gidduutti gaappii uumamudha yookaan imbaalaansii uumamu jennee turre. Fair value gaappiin amala ofirraa dhiibuu qaba kaandilii taanee dhufu yeroo deebi'ee dhufu amala ofirraa dhiibuu qaba jennee turre. Garuu yeroo itti fair value gaappichi vaalidii fi invaalidii ta'u yookaan immoo sirrii fi sirrii hin taane ni dhufaa jechuudha. Tiriikii gochuudhaaf tireedaroota yeroon akkasiin jedhu iddootti humna hin qabne ni jira jechuudha. Iddootti fair value gaappichi cabee bahu wiikii osoo hin taane boodii yookaan immoo boodii kaandilichaatiin cabee yeroo bahu isaa gaditti yeroo xumuramu gara inversion fair value gaappiitti jijjiirama jechuudha fair value gaappichi. Yeroo akkas jennu fair value gaappichi gara baay'ee zoonii yookaan gara seel zooniitti ofirraa deebisa ture jennee yeroo yaadnu inni immoo baay'ee kan ture gara seeliitti seelii kan ture gara baay'eetti ofirratti jijjiiraa jechuudha gara inversion fair value gaappiitti yeroo jijjiiramu jechuudha. Kanaaf isa gargar erga baafattanii booda amma immoo asirratti maal gargar baafachuu qabdu order buluukii fi bireekar buluukiin maalidha? Order buluukiin illee akkuma fair value gaappii ta'etu bireekar buluukiin immoo akka inversion fair value gaappii ta'a jechuudha. Amala tokko qabu jechuudha isaan. Order buluukiin iddootti baankonni gurguddoo, investoroonni gurguddoo akkasumas illee institushiniin gurguddoo itti bitanii fi itti gurguran yookaan iddootti isaan orderii godhanidha. Order buluukiinis amala fair value gaappii qaba yeroo isin jedhu amala ofirraa dhiibuu qaba jechuudha. Kanaaf iddoo sanatti namoonni baay'ee kaampaanoonni baay'ee iddoo isaan itti bitanii fi iddoo isaan itti gurguranidha jechuudha. Kanaafuu bireekar buluukiin immoo yeroo jennu maalidha? Iddootti order buluukiin humna hin qabne jechuudha. Order buluukiin humna hin qabne cabsee darbee isaa gaditti gadi bu'ee garuu akka bireekar order buluukicha akka bireekar buluukiitti fayyadama. Amma fakkeenyaaf kan imeejii kanarratti footoo kanatti yeroo ilaaltanii maarkeetichi akkasitti muuvii godhe jechuudha. Asitti order buluukii gateetu darbe. Order buluukichi erga ol ba'ee booda order buluukiin amala maalii qaba? Yeroo as qaqqabu yeroo as naannoo kana qaqqabu amala ofirraa dhiibuu qaba. Garuu order buluukichi yookaan immoo maarkeetichi order buluukichi vaalidii yookaan humna hin qabu cabsee bira darbe jechuudha. Cabsee akkamitti darba yeroo jennu tireedingii biiroo isin agarsiisa. Kaandilichi tuqee as tuqee ol hin deebine. Humnaan cabsee kanaa gaditti boodiidhaan xumure. Yeroo sana order buluukiin naannoo kana jirtu gara maalitti jijjiiramte? Gara bireekara buluukiitti jijjiiramte jechuudha. Bireekara buluukiin immoo maal qaba? Innillee amala ofirraa dhiibuu qaba jechuudha. Sana booda maarkeetichi erga gadi bu'ee booda ol deebi'eetu bireekara buluukii naannoo kana jirtu akka intariitti fudhateetu deebisee jechuudha. Kanaaf order buluukiin cabee erga darbee booda gara bireekara buluukiitti erga darbee booda deebi'ee maarkeetichi yeroo bakka sana qaqqabu gara seel zooniitti jijjiira jechuudha. Nuti order buluukiin naannoo kana jira jennee yeroo yaadnu naannoo kana qaqqabee as oolee ni deebi'a jennee yookaan immoo gara baay'ee zooniitti jijjiirama jira yeroo yaadnu kaandilii dhumara jirtu bireekara buluukii kana guutuudhaaf dhufte sana dirqama mashiin xumuramtuutti eeguun dirqama keenya jechuudha. Yeroo akkasiin jedhu yoo hin eegne ta'e cabsee bira darba taanaan nuti orderii keenya baay'ee kaawwanneera taanaan gara seel zooniitti jijjiirameera waan ta'eef akkaawuntii keenya illee buloo gochuu danda'a. Kanaafuu dirqama isaa kaandiliin sun amma xumuramutti eeguu dandeessu dirqama keessanii jechuudha. Gargar baafachuun isa dirqama keessanii amma fakkeenyaaf asirratti yeroo isin agarsiisu ilaala. Order buluukiin kuni order buluukii turtedha kaleessa kan turtedha. Order buluukichis garuu vaalidii miti jechuudha. Order buluukii vaalidii fi invaalidii ta'uu isaa immoo kan gargar ittiin baafannu akkamittiin erga naannoo kana qaqqabee booda kaandiliin kuni order buluukii kana gaditti xumureera yookaan immoo boodiin ni caala wiikii isaa. Kanaaf order buluukiin kuni vaalidii miti jechuudha. Cabsee erga bira darbee booda order buluukiin kun gara maalitti jijjiirameera? Gara bireekar buluukiitti jijjiirameera jechuudha. Maarkeetichi gadi bu'ee dhufeetu akka intariitti muunii fayyadanii jechuudha naannoo kana isheen jirtu. Kanaaf iddoo kanatti akka seeliitti jijjiiramu hubachuu qabna.
Iddoo kana yeroo ga'e garuu as qaqqabee inni wiikiin kun inni boodiin kun osoo asoolee naanna'ee ture maarketichi yookaan immoo order blookiin keenya gara baay'eetti jijjiirama tureyyuu baay'ee tureyyuu garuu kanaa gaditti xumura waan ta'eef order blookiin keenya haala kanaatiin gara bireekar blookiitti jijjiirameera jechuudha. Kanaaf kaandilii gara order blookiittis ta'ee gara fair value gaappiittis dhufanii dirqamaan kaandilii dhumarra jiran yookaan immoo isa guutuun dhufan amma fakkeenyaaf ishee kana jechuudha. Ishee sadaffaa jirtu kuni hanga isheen xumuramtutti eeguutu dirqama keenya. Akka kanaatti immoo fakkeenyaaf walakkaa kana kan jirtu magariisni kun yoo isinitti mul'atte akka kanaatti xumura taanaanii maarketichi asooleedha yookaan immoo gara oliitti deebi'a jechuudha. Garuu naannaa kana maaltu jiru homtuu hin jiru carraa ittiin isa deebisu. Order blookiin naannaa kana waan jiraatuuf akkasitti ijaa xumurame gara bireekar blookiitti jijjiirame jechuudha. Yeroon asirratti isinitti immoo kun hundumti isaanii kiileevilii yookaan iddootti bituu fi iddootti gurguruudhaaf nu gargaaranidha jechuudha. Kanaaf gargar baafachuun dirqama keenya. Maarketicha irratti illee yeroo yeroodhaan piraaksii gochuu ilaaluu hin dagatinaa waan ulfaatu miti. Namoota haaraadhaaf wanti sun haaraa ta'uu danda'a garuu yeroo deebistanii ilaaltanii yeroo deddeebistanii waan sana hubachuudhaaf yaaltanii baay'ee salphaadha jechuudha. Maarketicha irratti wantoota kana hubachuun. Yeroo itti fufnee ilaallu immoo rejection blookiin illee maalidha isa jedhu yeroo ilaallu tooppikii keenya har'aa faayila kana poostiin isinii godha telegiraamii irratti argachuu ni dandeessu. Rejection blookii jechuun immoo maalidha? Iddoo maarketii yookaan immoo baay'ee warri turanii humna dhabanii humnaan rijeekti godhamee deebi'uudha jechuudha. Akkasumas illee seelii warri godhanii iddootti humnaan dhiibamanii deebi'an. Fakkeenyaaf kun imeejiin kun isinitti mul'ata taanaan zuumii godheen isin agarsiisa. Zuumii godheen isin agarsiisu asii walakkaa ishiin kun ishiin diimtuun kun rejection blookiidha. Rejection blookii inni kun illee rejection blookiidha. Yookaan immoo wiikiin humnaan oli boodii isaa yeroo caaludha jechuudha wiikiin isaa. Inni jala jiru sararri ishiin jala jirtu ishii magariisa kana humnaan yoo caalu wiikii jedhama yookaan rejection blookii jedhama jechuudha. Maarketichi rejection blookichi yeroo darbuu dadhabu akka galumsaatti yookaan immoo bakka itti binnu yookaan bakka itti gurguruutti nu gargaara jechuudha. Akkamitti immoo gargar baafanna yeroo jennu wanti kuni rejection blookiin wiikiin baay'ee guddaa yeroo ta'u amma fakkeenyaaf kun wiikiin isaa baay'ee guddaa. Garuu maarketichi asumatti isa sin qaqqabne malee naannaa kanas rejection blookii jiruuf naannaa kanaan gad deebi'e malee inni kunillee carraa ittiin gadi deebisuu ni qaba ture jechuudha rejection blookiidha waan ta'eef. Itti fufuudhaan illee akkasumallee imeejii kana yeroo isin agarsiisu isin hubachiisuudhaa fi kanallee yeroo isinitti mul'ata ta'e muuvimentii akkasii agarsiisatti wiikiin isaanii caala boodii isaa rijeektii godhame humnaan jechuudha. Yeroo sanatti seel zoonii ta'etu deebi'ee dhufeellee rejection blookiin amma fakkeenyaaf kana torbee kana keessa haala kanaan raawwatan torbee dhuftullee yeroo maarketichi ol bahu rejection blookiin amala ofirraa gadi dhiibuu waan qabuu fi amala tokko qabu hundi isaanii amala ofirraa dhiibuu waan qabanii fi amala sana asirratti illee ni raawwata jechuudha. Kanaaf yeroo as qaqqabu deebiseetu rejection blookii ta'a jechuudha. Rejection blookii jirree walakkaa kanatti boodiin akkasitti xumurama taana kun rejection blookiin jedhamu. Kunillee akkasuma rejection blookiin jedhamu jechuudha. Kan akkasii waan akkatoota akkasii humnaan rijeekti ta'anii humnaan ol bahuu dadhabanii gadi deebi'an kun rejection blookii jedhamu jechuudha. Kanaaf rejection blookiin illee iddootti gurguruuf iddootti bitannullee wanti sana nutti agarsiisu jechuudha. Agarsiistuudha jechuudha. Wantoonni nama barachaa jiru kun jechuudha. Kanaaf ilaasa daltalee imeejii kana irratti yeroo ilaaltanii rijeekti godhameera. Inni halluun buluun kun jechuudha. Rijeekti godhameera. Yeroo guyyaa biraallee maarketichi muuf godhee dhufee naannaa kana qaqqabu rejection blookichi amala ofirraa dhibuu qaba waan ta'eef asoolee deebiseen jechuudha. Kanaaf inni kunillee wantoota kanallee yeroo hubattanii iddootti bittanii fi iddootti gurgurtanii waan ta'eef kana gargar baafachuun dirqama keessanii jechuudha. Gara maarketiitti yeroo isin fudhu maarketicha irratti rejection blookii yeroo ilaallu amma fakkeenyaaf kuni naannaa kana kan jirtu rejection blookiidha. Yoo isinitti mul'ate isinitti mul'ata ta'e jechuudha. Iddoo kana rejected kan ta'edha jechuudha. Boodiin caala wiikiin isaa kanaaf carraa ittiin ol bahu carraa ittiin kun ofirraa dhibuu waan qabuuf wantoonni kunis ga'anii humnaan kana ol bahuu dadhabanii fi sababa kanaatti dhaawachuu. Kanaaf kanallee gargar baafachuu hin dagatiin rejection blookiin illee bakka intarii pooyintii keenya yookaan bakka itti binnu bakka itti gurgurruudha jechuudha. Kanaaf iddoo sanatti illee orderii gochuu hin dagatiin. Asitti illee naannaa kanallee rejection blookiin jira jechuudha. Kun immoo sababa malee uumamu rejection blookiin illee. Sababa maaliitii uumamallee yoo ta'an fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isin agarsiisu iddoo kana fair value gaappiin ni jira. Iddoo kana fair value gaappiin ni jira.
Fair value gaappichi validii fi invalidii ta'uu isaallee asuma yeroo isin agarsiisu. Fair value gaappii kana tuqeetu wiikiidhaan ol deebi'e. Boodiidhaan otoo kanaa gaditti fair value gaappii kanaa gaditti xumure maarkeetichi inversion fair value gaappii ta'eera. Sana booda maarkeetichi daawun tireendii ture ta'aayyuu jechuudha. Garuu as fair value gaappii kana tuqeetu wiikichi ol garagalee jechuudha. Ol garagaleetu deebi'ee jechuudha. Sanatti carraanii baay'ee ta'uu isaatii nu agarsiisa jechuudha. Walakka kanatti immoo short time frame yookaan low time frame gara daqiiqaa 5tti daqiiqaa 5tti buustanii yeroo ilaaltanii change of character isinii kenneera yookaan immoo jijjiirraa iddoo isinii kenneera. Akkasumallee fair value gaappii iddootti isin galtan yookaan order block isinii kenneera. Sana booda enter jettanii bittaniitu yookaan gurgurtu jechuudha. Kanaaf waan kana hubachuun hin dagatinaa. Ilaaltittillee rejection block jira. Kana identify gochuudha maarkeeticha irratti jechuudha. Iddoo sanattidha kan binnu, iddoo sanattidha kan gurgurru. Yeroo asitti ilaaltan illee naannoo kanallee rejection block ni jira. Naannoo kanallee yeroo ilaaltan rejection block immoo sababalee nu uumamu. Sababni inni uumameef immoo asii immoo fair value gaappii ni jira tureefidha kan uumameef. Yeroo tokko order block irratti illee akkasitti ni uumama. Akkasumatti illee supportive resistance walakkaalee dhokatee ni dhufa. Kana gara baasuu hin dagatinaa. Kanaaf order block breaker block fi rejection block ni akkasiidhaan simin jedha. Namoonni YouTube subscribe goone subscribe godhaa. Akkasumallee telegiraamii keenya join godhaa. TikTok illee akkasuma maaliif amma live trading wajjin goona waan ta'eef gara jalqabuutti jira waan ta'eef hundumti keessan subscribe gochuu hin dagatinaa. Gaaffii yoo qabaattan illee koomentii naa gochuu hin dagatinaa. Warroonni koomentii naa kennan koomentii na gaafachaa jirtan keessaa naa barreessaa jirtan illee akkasumatti uffaan isiniin jedha. Viidiyoo itti aanu immoo maaltu ta'a? PO siriisa jedhamu jechuudha. Accumulationii, manipulationii fi distributionii isa jedhamu sana haala kamiin gargar baafannaa? Akkamittidha manipuleetii nu gochuu danda'u yookaan immoo maarkeetichi haala akkamitti nu gochuu danda'u? Akkamitti sammuu gargar baafannaa isa jedhu immoo siin agarsiisa jechuudha. Yeroo kamitti illee hojjenna yeroo accumulation immoo yeroo manipulation immoo yeroo distributionidhaan seennee kan tireedii goonu. Akkamitti eeggannaa isa jedhullee siin agarsiisa. Sana booda daqiiqaa yookaan immoo sa'aatii muraasa fudhadheen ani haala kamiitaniin tireediitti godhu istiraatejii kiyyallee hundasaa viidiyoo poostiin isinii godhaa maaliif wantoota nama kanaan dura viidiyoo irratti hojjete hundumaa achirratti iddoo tokkotti appilaayi godhee isinitti agarsiisa waan ta'eef isa na duukaa bu'uu hin dagatinaa. Itti fufeellee viidiyoo liquiditii kan jedhamullee liquiditiin maalidha isa jedhu isinii mana hojjeta. Kanaaf hundumti keessanii aktiivii taatanii na duukaa bu'uu hin dagatinaa.